Guys, akkam jirtu viidiyoo keenya yeroo darbee keessatti waa'ee baay'inaansi gadi fageenyaan kutaa 2 fi 3 keessatti walii wajjin ilaallee turre akkamittiin akka baay'inaansi akkamittiin banachuu dandeenyuu fi akkasuma KYC verification akkamittiin akka xumurachuu dandeenyu walii wajjin ilaallee turre. Viidiyoo sana irratti namoonni baay'een komentii mul'achaa turtanii teenkiyuu jechuu barbaanna. Egaa guyyaa har'aa immoo viidiyoo waa'ee biiggeetii walii wajjin ilaalaa jechuudha. Biiggeetiinis akkuma beekamu ekstiriimota isaan gurguddoo keessaa biiggeetiin illee isa tokkodha jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa akkamittiin akka akkaawuntii banannuu fi akkamittiin KYC verification xumurannuu daqiiqaa gabaabaa keessatti walii wajjin ilaalla jechuudha. Sababiin isaa namoonni eerdooppii garaagaraa hojjetaa jirtanii biiggeetiin illee eerdoopponni yookiin immoo kiriptoo kaarensiin kan baay'een isaa kan inni irratti listii ta'u keessaa tokko biiggeetiidha jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka akkaawuntii banuu dandeenyuu fi akkamittiin KYC verification xumuruu dandeenyu walii wajjin ilaalla jechuudha. Keessumaa namoonni meejarii hojjetaa jirtan meejarii guyyaa har'aa listii gaafa ta'u biiggeetiidhaan akkamittiin akka exchange gochuu dandeenyu yookiin immoo gara kiriptoo kaarensi yookaan kanneen akka doolaaraatti gara akkamittiin akka jijjiirrachuu dandeenyu akkasuma erga verification xumuree booddee immoo gara P2P yookiin immoo gara birriitti doolaara arganne kana gara birriitti akkamittiin akka jijjiiruu dandeenyu isteepiima baay'inaansii keessatti walii wajjin ilaalle kana amma immoo biiggeetii irratti walii wajjin ilaalle jechuudha. Kanaaf chaanaalii kana haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana laayik gochuudhaan maatii keenya ta'a isin jenna kallattii gara viidiyootti ilaalla. So isa jalqabaa maal goona gara Play Store deemuudhaan appilikeeshinii biiggeetii jedhu searchii goona jechuudha. Erga searchii goonee booda install goona, download erga goonee booda install goona. Install gaafa goonu kallattiidhaan gara maalitti nu geessa gara appilikeeshinii kana nu banne jechuudha. Appilikeeshinii kana erga nu banne booda akkaawuntii banachuutti deemna jechuudha. Akkaawuntii nuti banannu emailiidhaa fi lakkoofsa bilbilaatiin banama. Kanaaf isa jalqabaa sign in goona. Asirraa akkuma isin argitanii lakkoofsa bilbilaatii fi emailiitu jira. An emailiidhaan hin bane jechuudha. Iddoo kanatti emailii gashina jechuudha. Booksii jalqabaa irratti lafa emailii nu gaafatutti emailii erga gashine booddee lammaffaa irratti paaswoordii gashina. Referral koodiin optionaalii waan ta'eef dhiisuus hin dandeenya jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti emailii ittiin banannu galchina jechuudha. Erga galchine booddee paaswoordii gashina. Paaswoordii nuti gashinu immoo paaswoordii istroongii ta'uu qaba. Baay'inni isaa 8 hanga 32 at least one upper case letter kan jedhu qubee gurguddaa tokko yoo xinnaate tokko qabaachuu qaba. At least one number lakkoofsa yoo xinnaate tokko qabaachuu qaba. At least one simboolota kan jedhamu kanneen akka istaarii, riqichaa fi simboolota kana fakkaatan yoo xinnaate tokko qabaachuu qaba jechuudha. Baay'inni isaa 8 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. Erga xumurree booddee akkasittiin raayitii nu godha jechuudha. Paaswoordiin keenya istroongii ta'uusaa tiikii nu godha. So maal goona kireet akkaawuntii goona jechuudha. Kanaaf verifaayi gochuudhaaf isa jalqaba akkaawuntii bannu kana maal goona wantoota isin gara irratti argitan kana toora isaa eegnee gashina jechuudha. Tokkoffaarra maaltu jira, lammaffaarra isa kamtu jira. Isa jedhu tokkoffaarra akkuma isin argitanii mallattoo 1 2 jennee akkasittiin gashina jechuudha. Tokkoffaarra kanatu jira, lammaffaarra kanatu jira. Inni sadaffaan kana ta'a jechuudha. Okay jenna jechuudha. Isa booddee verification successful erga nuu jedhee booda amma emailii nuti gashina irratti verificationin nu dhufa jechuudha. Yookiin immoo koodiin nu ergamu jira. Koodii sana dhannee emailii jala baafannaa jechuudha. Gara emailii keenya erga deemnee booddee koodii nu ergamu kana koppii goonee gara booksii nu kennametti deemna jechuudha. Paste erga goonee booddee akkuma isin argitanii yoo verification koodiin nu ergame sirrii ta'e gara sattaanutti. Kanaaf akkuma isin argitan fingerprint unlock kan jedhu yoo barbaadan amma unlock gochuu dandeessu yookiin immoo yeroo biraa jechuu dandeessu laayiterii enable kan jedhutu jira. Enable goonee dabarre jechuudha. Fingerprintii fudhate jechuudha. So amma akkaawuntiin banamee jira jechuudha. Akkaawuntiin banamee garuu KYC verification hin qabu jechuudha. Verifaayi hin taane jechuudha. Verifaayi gochuun kan inni barbaachisuu fi verification erga xumuree booddee withdrawaliidhaa fi withdraw gochuudhaaf crypto deposit gochuudhaaf fiat deposit gochuudhaaf P2P tradingidhaa fi banaa ta'a jechuudha. Akkaawuntii keenya verifaayi hin ta'u taanaan garuu kanneen kun hundumtiyyuu hin danda'amu jechuudha. Verification requirement yookiin immoo verification verifaayi gochuudhaaf government issued document face recognition verification fi review time at least 60 minute nu barbaada jechuudha. Document yookiin immoo governmental ID kan jennu national ID qabattaninnaan isin gargaara. Yeroo verification goonu immoo fuula keenyaan face recognition dhaan verifaayi goona jechuudha. Amma kallattiidhaan gara verifaayitti dabarra jechuudha. So iddoo kanatti biyya keenya gashina Itoophiyaa. Iddoo lamaanittiyuu Itoophiyaa gashina jechuudha. Iddoo kanatti ID type nu filachisa jechuudha. ID kaardidhaa fi paaspoortiidha.
Namoonni paaspoortii qabaatan paaspoortii keessa veerifaayii godhattu. Namoonni naashinaal aayidii qabdan immoo naashinaal aayidiidhaani. Naashinaal aayidii rikoomendidii waan ta'eef baay'ee nu rakkisu jechuudha. Inni kun kontiiniyuu gochuudhaan dookimentii yookiin immoo naashinaal aayidii mattaawoqiyaa keenyatti iskaanii goona jechuudha. So iskaanii gochuudhaaf jalqaba maal gochuu qabna? Kaameraa halluu gochuu qabna jechuudha. So akkuma isin argitan akka kanattiin footoo kaasna jechuudha. Akkuma isa gara fiilafiitti kaasnee gara karaa dudduubas iskaanii gochuu waan irra jiruu fi fuulduraa dudduubaan iskaanii goona jechuudha. So information yoo sirriitti hin mul'ata ta'e nu dabarsaa, yoo sirriitti hin mul'atu ta'e garuu akka nuti irra deebinee iskaanii goonuu nu gaafata jechuudha. Akkuma isin argitan information from your document cannot be read kan nuun jedhee jira, irra deebina jechuudha. Kanaaf gaafa footoo kaasnu yookiin immoo dookimentii keenya galchinu iddoo mul'atutti iddoo laayitii sirriitti jirutti galchuu qabna. Sababiin isaa barreeffamni asirra jiru sirriitti mul'achuu danda'u irra jira jechuudha. Barreeffamni hin mul'atu taanaan dafee uploadiin waan ta'u yookiin immoo dafee waan dabarsu jechuudha. So dookimentii keenya fudhatamee jira immoo gara face recognition'itti nu dabarsee jira. Face recognition irratti wanta inni nu ajaju hunduma isaa goone jechuudha. Fuula keenya sochoosu afaan badu waan wantoota akkasii gaafa nu gaafatu seeraan guutuu qabna jechuudha. Kanaaf amma verification identity verification keenya under review dha jechuudha. Daqiiqaa 60 gidduutti ilaalamee yoo ragaa nuti gashin asirra ta'e verify ta'a yookiin immoo irra deebinee akka nuti guunnuu fi inni deebisa jechuudha. Baakii godha jechuudha. Kanaaf konfirmi goona. So daqiiqaa muraasa eeguutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf akkuma isin argitan amma akkaawuntiin keenya verified ta'ee jira jechuudha. Verified kan jedhu tiikii nu ta'a jechuudha. Verified mallattoon isaa nu dhufa. Erga verify goonee booddee steepoonni jiran amma akkaawuntiin keenya erga verify ta'ee booddee wantoota asirra jedhamee withdraw deposit P2P trading hundumti isaayyuu hin danda'ama jechuudha. Kana booddee kanaaf P2P tutuu hin darbin maal goona akkamittiin akka meejarii gaafa listii ta'u yookiin immoo yeroo listii sa'aatii muraasa booddee listii waan ta'uuf yeroo listii ta'u akkamittiin akka gurguru isinii walitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf gara aseetiitti dhufna jechuudha. Gara aseetii erga dhufne booddee ispootii kan jedhu jala deesiseenna. Ispootii jalaa meejar riisarchii goona jechuudha. Meejar riisarchii goona yoo nu dhufuu dide yoo nu dhufe immoo akkuma isin argitanii iddoo kana tireedii kan jedhutti buuna jechuudha. Kanaaf erga meejarii bannee booddee maal goona amma tireedii kan jedhutti buuna jechuudha. Tireedii akkuma isin argitanii karaa oliidha baay'ee inda seeliitu jira. Baay'ee kan jedhu kunooti seelii yoo barbaadan immoo gara mirgaatiin seel kan jedhutti buuneetu piraayisii isaa ofiisaatiin isinii bila iddoo kanatti piraayis iddoo jedhutti piraayisiin yeroo sana ittiin gurguramaa yeroo jechuun yookiin gatiin ittiin gurguramaa yeroo ofiisaatiin isinii gashaa isin amma amma gurguruu barbaadan iddoo kanaa guututu jechuudha. Tootaalii barbaaddu yoo ta'e akkanattiin persentii 100 irra geessitu quba keessanii hin qabdanii jechuudha. Persentii 50 persentii 25 kanaaf erga galchinee booddee seel meejar kan jedhutti buuna jechuudha. Yeroo kana tookeniin nuti qabnu gara doolaaraatti nu jijjiirameetu akkaawuntii keenya irra nu ta'a jechuudha. Kanaaf gabaabaatti kana fakkaata. Inni itti aanu gara P2P jechuudha. P2P jala deemnee akkamittiin akka doolaaraa kiriptoo yookiin immoo airdroppii garaagaraa irraa arganne gara birriitti jijjiirrachuu dandeenya isa jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Isa dura garuu wanti nuti gochuu qabnu inni jalqabaa maaltu jira? Akkaawuntii yookiin immoo peeyimenti meetedii kan jedhamu jira. Akkuma baay'inaan irratti ilaalaa turre peeyimenti meetedii gashuun nurra jiraata jechuudha. Peeyimenti meetedii jechuun immoo baanka akkaawuntii gaafa kiriptoo keenya gurgurru namni nurraa bitu sun akkuma beekamu siisteemota hin taane namni gaafa kiriptoo nurraa bitu baankiidhaan tiraansferii nu godhe. Baankiidhaan erga tiraansferii nu godhe booddee ragaa baankiidhaan tiraansferii nu gochuu isaati karaa P2P pilaatfoormii kanaan nu erga jechuudha. Gaafa sanatti doolaara gurguruu barbaannu riiliizii goonaaf nama sanaa fi kanaaf maal galchuu qabna? Ragaa sirrii ta'e baanka akkaawuntii keenya maqaa sirrii ta'e galchuu qabna jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka peeyimenti meetedii addii goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf isa deemna gara P2P deemna jechuudha. P2P erga deemnee booddee P2P argachuudhaaf kallattiidhumaan tuqaa iddoo kana jiru tuqaa naannoo kana jiru iddoo kana jirutti buuna ergasii booddee scroll gochuudhaan P2P argannaa jechuudha. P2P erga itti buunee booddee karaa harka mirgaadhaa tuqaa 3 ETB kan jedhu bukkeedhaan tuqaa 3 argannaa. Tuqaa 3 sanatti erga buunee booddee meenuutti argannaa jechuudha. P2P meenuu jedhama jechuudha. P2P meenuu jala galleetu peeyimenti meetedii jalqabarratti arganna jechuudha. So peeyimenti meetedii erga kilikii goone booddee iddoo kanatti peeyimenti meetedii galchinaa jechuudha. Peeyimenti meetedii jechuun akkaawuntii baankota biyya Itoophiyaa keessa jiranii koomershaalii, kooperaatiivii, Awaashii, Abiziiniyaa, Teelebirii dabalatee
hin galchinaa jechuudha. Isa galchuudhaaf immoo akkaawuntii keenya galchuudhaaf immoo addi kan jedhutti buunaa. Addi kan jedhutti erga buunee booddee asitti maqaa baankii fayyadamnu akkuma isin argitan teelee birriin jira, CB birriin jira, baankii tiraansferii maqaa baankotaati, daashiniin jira. Seerchi goona jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti maqaan jijjiiramuu hin danda'u. Kanaafidha gaafa akkaawuntii keenya bannu jalqaba gaafa gara akkaawuntii banuutti dhufnu maqaa seera qabeessaa hamma akaakayyuutti guunna jechuudha. Amma akaakayyuutti guunnetu bannaa jechuudha. Akkaawuntii biitgeetii gaafa bannu maqaa amma akaakayyuutti seeraan guutuu qabna. Sababni isaa gaafa peementii meetodii gashinu ofiisaatiin maqaa isa akkaawuntii irratti guutame jenereetii nu godha jechuudha. Kanaaf jijjiiramuu hin danda'u. So maqaan keenya isa akkaawuntii irra jirudha jechuudha. Kanaaf asitti maal galchina? Maqaa baankii gashina jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii CB yookiin immoo komeershaalii gashuu waan barbaade CB jedheen galcha jechuudha. Iddoo kanatti baank akkaawuntii keenya gashina. Baank akkaawuntii keenya erga seeraan galchinee booddee baank biraanchii dhiisuu dandeessu. Baankii kaardii interbaank kaardii nambar kan jedhus dhiisuu dandeessu jechuudha. So konfirmii goona jechuudha. Erga goonnee booddee kanaaf wanta lama nu gaafata jechuudha. Akkaawuntii yookiin immoo peementii meetodii addii gochuudhaaf wantoota lama nu gaafata. Innis iimeelii nuti ittiin akkaawuntii biitgeetii keenya bannee fi lakkoofsa bilbilaa nuti ittiin veerifaayi gooneenii kanneen kana iimeeliidhaa fi lakkoofsa bilbilaa keenya irratti veerifikeeshin koodiin ergama jechuudha. Kanaaf veerifikeeshin koodii iimeelii jalaa arganna. Isa iimeelii jalaa isa lakkoofsa bilbilaa moo lakkoofsa bilbilaa jalaa jechuudha. Kanaaf akkuma isin argitan veerifikeeshin koodiin iimeelii irratti nu ergamee jira. Koppii goonee gara biitgeetiitti deebineetu kan iimeeliidhaa iddoo kanatti peestii goona. Kan lakkoofsa bilbilaa immoo siimii keenya irratti waan galuuf koppii goonee meeseejii jalaa jechuudha. Koppii goonee iddoo kanatti peestii goona jechuudha. Isas kanaaf konfirmii goonaa jechuudha. So akkuma isin argitan addii ta'e jira jechuudha. Peementii meetodiin keenya kun maaliif nu gargaara yoo jenne kiriiptoo qabnu gara biriitti jijjiirachuudhaaf yookiin immoo baankii Itoophiyaatti tiraansferii godhachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaaf gabaabaatti P2P kana fakkaata. Kanaaf viidiyoon keenya guyyaa har'aa gabaabaatti waa'een biitgeetiidha kana fakkaata. Isteeppiiwwan jiran seeraan hordofuu hin dagatinaayi. Viidiyoon kun viidiyoo yeroo dheeraa fudhachuu malu ture haa ta'u malee yeroo keenya qusachuuf jennee daqiiqaa muraasa gidduutti isinitti mureerra. Isteeppiiwwan jiran sirriitti hordofaa. Chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna.